maadii qofa irratti xiyyeeffattee ijoollee ta'an dhiiftee deemtu na dhibe. Amma inni dhufan hangandaa hojii haasootiin jira waa hundaa haasootiin jira akka hojjaa isaan akka maal godhan akka qophaa'anii eeguu jiran hunda quban qaba si galee kun rakkoon qabu. Garuu ijoolleen waan kana ka godhe maadii qofaa miti nama shaniin godhan maadii alaafis haa ta'u waan fedhes haa ta'u namni dhiiga tokko laaqqate abbaa fedhes haa ta'u keessa jira waan san kafaluun dirqama si galee. Garuu wanni maadii qofti achi ba'ee maadii qofarra dubbiin deebitee addunyaan maadii qofarra garagaltu sun nangal ijoolleen ta'an footoon isaanii hin baan maqaan isaanii hin baan kun maaliif ta'uu danda'e kana naaf sun hundeessaa. Waan bareeda na gaafatte hedduu galate mul'aadha gaaffii bareeda. Ta dura asiin galateeffachuu fedha wanni si galateeffadhuu fi osoon sodaatin osoon baaragin kan hin dheessin kan hin ceehin kan hin mormin kan hin awwaalin baatee mul'achuun keetuu dhiirummaadha. Kalamaffaa bakkuma haqaa bakkuma dhugaa bakkuma itti dubbanne anuma bira onnee guutuu tanaan dhaabbachuun kan qabxii lammaffaa inni sadaffaan ammoo isa jeese caalaa isa du'e obboleessa kiyya kan nama baduun qabu dhugaan nama baduun qabu anka du'e sanii wajjin jira jechuun kan kee ammallee waan bareeda. Kaadhumaa gaaffii natti gaafattees gaaffii bareedaadha. Gaaffii keessii deebisa. Akkuma ati qaabte obboleessi kan kee ana hariiroo si waliin qabdan hin beeku ati immoo garuu walquma hin qabne jettee sansii beeka. Akkuma ati amma himtee obboleessi kan kee tokkoffaa miidiyaan fayyadamu. Kana tura gabaatan ni beektaa. Namni isa beeku hin jiru kanaan tura. Miidiyaa kanarrattis yoo namoota lafarratti ta'e malee namni miidiyaa gubbatti akkaawuntiin itti fayyadamu suuraa isaa hojii isaa namni beeku hin jiru. Ilaa waraan argee baati. Isin argee litaati. Ana obboleessa kee wajjin nyaanne wajjin du'ine information isaa namaan naqan. Obboleessa kee dura namni nuti yakkamaa goonee itti duulaa turre barbaadaa turre abbaa mana bane san nama gammee jaamu san. Sirna argeeffadhu. Gammeeni gaafa nuti isa barbaadnu argachuu hin dandeenye. Booda irra bilbilaan argan. Bilbilaan nutti haasa'e. An bakka tana kophaatii hin jiru waan kana ittiin goone namaan na gochise nuti hoogganaa qabnaa jedhe. Sirna argeeffadhu. An mataan kiyya bakka tana taa'ee waan kana yoon dubbadde naa hunajjeessanii dubbachuu hin danda'u. Wanni inni isin dheessaa jiruuf tanaafi an wardiyaa isaanii kiyye bilbila kiyya leenarraa fuudhanii akkana wanta kalleen godhe. Bilbilli kiyya maamma fuudhamee laalamee naa deebi'ee jee. Kan hunda ka godhu eenyu jennee gaafannaan maadiidha. Tokko naa gabadhu lammaffaa. Gaafa mucaan waan kana haasa'u namni wayii dhufee keessaan na dubbise. Namni keessaan na dubbise sun intala dhalaa namuma ganda keessanii yoo ati beeku waatte hin beeku malee isin nama naannoo keessaniitti isin beekti. Tan madu bakka bultasan tarii ni beekti jee yaada. Maadiini waa'ee isaa namni sirriitti hime mucaa silaa gammee jaamu keessaa wajjin gocha kanaa kana hojjete osoo hin taane intala sani. Sirna argeeffatu dubbitan. Naa bilbilti jalaa hin kaasa. Ani maqaan kiyya kana akkana bakka kanaatti hin jiraadha bakka kana kanaatti hin dhaladhee waan akkana kanaa sitti muufii dhufee naan gette. Hin amanne taraa dura sagalee sinii waraabadde guutuu jira sagaleen. Okey itti fuufiin jira achi booda haasooyti. Warra akkana ka waraana qabu ka abalee qabu ka sikiina qabu ka shugguxii qabu warra wal jaaree waggaa 13 ol waggoota hanganaaf Saawudii tana keessatti hoogganaa fi miseensa walii ta'ee gocha kanaa kan hojjetu jira naan gette. Isaan kun hoogganaa qabaniitti. Eenyuree hoogganaan isaan kanaa gannaan hoogganaan isaan kanaa obboleessa keeti. Suuraa isaan naa kannite. Maqaa isaan naa kannite. Bira kuttee immoo araba inni bobbaasu naa kannite. Obboleessi kan keetillee inni hoggaa dhufee haasa'u san araba kan akka beeku akka hojii hojjetan ragaa beeku. Araba tokko osoo hin taane araba shan jaha ol akka beekuu himee jira jechuudha. Maaliif ijoolleen ta'an dhiifamtee obboleessa kee irratti xiyyeeffatanii ijoolleen ta'an yakkamtoota miti dhibbatti yakkamtoota. Ka mana banees ka tumees namoonnummaan shanan wajjin jiran san hundi itti gaafatama ammaas deemu jiru kanaaf obboleessi kan kee tooppii waan liidarshiippiidha malee ijoolleen ta'an haftee obboleessi kan kee itti gaafatama kajaa'u hin jiru. Itti murtee kanallee murteessin. Gammeen mataan isaa yakkamaadha. Eenyu inni gammee qulqulleessi. Maal jennee buufne gammee taasirraa maatii isaan barbaanne culul ta'uu isaan baafne haadha isaan baafne abbaa isaan baafne akkumaan obboleessa kee dabarsee kan kanatti isa honkannine kanneen jira kunoo maatiin akkasii irraan kan hin haa jiru garuu obboleessa kan kee wanni adda isa godhu tokko hoogganaa ta'uu isaati. Hoogganaa ta'uudhaaf ammoo ajjechaa mucaa kanaa keessatti ijoolleen isa wajjin nama jeefte sun hoogganaa isa goote. Ka godhe anaa miti warra wajjin jiru lammaffaa irratti waggaa takka ta'e waggaa lama ta'e ji'a lama ta'e Allahu a'lam ani hin beeku intalti sun dhuftee isa himatti abbaa manaa isii ka amma tumamee musteefaa jiru jira abbaa manaa kana ka tumsiise obboleessa keeti. Hanga tokko inni nu amane hanga tokko inni diide wanni adda godhu obboleessa hangee qabiraa edda fakkeenyaaf dhufee mucaan sun hin duune nun jenni nama kuma diidame irratti. Ijoolleen isaa wajjin qabrii qottee awwaalte garuu du'ee gette. Shuf akka inni taqa dhoyse. Amma gaafatee fi jarri shananuu
kawala boome kabilu soome hinjiru hundi isaanii shakkamtoota suuraan jedhan baana keetteef suuraa gammee bee jira biroo kun eenyu edda baasaan bulleen kan qoosiin galse kun eenyu kun obboleessa keetii no obboleessa keetii miti kun eenyu obboleessa keetii miti suuraan isaa maxxanee jiru maxxanee jira inni yakkamaa miti yakkamaa eenyu inni biizii takka ammoo gurraacha nama jaamu san okay gammee akkasuma baafnee jira obboleessa akkasuma baafnee jira gurraacha akkasuma baafnee jira amma gammeen hogganaa waan ta'eef waan ijoollee san bakka sanii bobbaasuuf tokko yoo gammeen qabame gammeen mataan isaa akka eenyudha dhifama maadiin akka gammeen edaas taa'ee amana sanitti namanne amma obboleessa kan kee yoo qabame waliin godhuu danda'u tokko akka hogganaatti itti gaafatama lama namoota shanan isaa wajjin hojjetan ka isaa wajjin gocha san raawwatan maadiin edaas taa'ee asa'uu dide nutti himuu dide inumaa hoggamtoota yeroo takka maallu hin jee bireen jiru huccuun meeqachaa ture faan hunjaa garuu harki sibiilaan mucaa dha'e isa akkasuma hoggansallee kakannu isa sadaffaa irratti immoo kingi hoggutaa kamutu naa godhe sadaffaa irratti obboleessi kan kee yeroo mucaa qaban san bakka san hin turre alaa deemaa dhufeeti baraarii lamaa dhufee mana kana jiraahii jeen ijoolleedhaan lakki yaa hogganaa keenyaan baraarii miti baraariin tokkicha kana eeganiiti mucaan kadu'e kanaaf baabaa kiyya gaafii nagaafatteef gabaabumatti jarri shananuu yakkamtoota suuraan jara shananii bahee jira maatiin jara shananiitis saaxilamee jira maatiin mucaa wanni isaan fookas godhanii gara maatii keessanii deemuu barbaadaniif obboleessi kan kee irra guddaa fi hoogganaa isaanii waan ta'eef yoo kophaa isaa badii kana ittiin gaafatamu lakkii namaan na wajjin waan kana dalage haja'u taate as miidiyaarraas dhufee maatii mucaa biraarraas dhaqee hoggaa maatiin kun mana keessan dhaqees taa'ee nama kana kanaa wajjin ajjeefne jee waa'ee nama sanii himuu danda'uu qabaa jechuudha obboleessi kan kee akka yakkisu nama yakka sana akka hobaan baaddan yoo barbaade tokkoffaa asirratti deemnee gaafachaa turre nutti himuu dide nuti immoo isa duuba qorannee baaba wanni nuti qoranne yakka jara shananii qofa osoo hin taane hoogganaa ta'uu isaatu jechuudha. Kanaaf ammallee wanni si jechuu barbaadu suuraan jaraallee bee jira jara shanuu yakkamtoota obboleessi kee kophaa isaan barbaanne walumaan jiranii. Jala jirta seenaa wallahi billahi fi bii jawwee jala kaasuudha intee nama jireenya ofii ofatoo jireenya nama kitan jawwee nama mataa fayyaa qabne jawwee nama hayyuu kan bakka deesee amarge dhaabbata jawwee kaayyuu ta'e hayyuu taananuu si baase abbaan fedhe arrabsuun dantaa ittiin qabu. Laana sidan jawween kee kun dhanaan uummata inni yoo sinif fakkaatu malee suuraan kiyya sinitti fakkaatu malee jawwee jaluu mun jirani itti bimmee isin waan jedhe gubbaa barreesse dhageette maafiyaa sanuu maafiyaa turaa jedhe maafiyaa tortore jedhe waggaa sadi turaati. Shagaruu gagasi lakkisee ilaalladhu deeqaa soddoma isa garreebba. Semira FB wannoo jala jawaajar seeniti suura kee ilaalame. Sanuu habiibti qottoo qabattee kaateerta. Qottoo maali? Tiraashi kuntu seena maalittiin beeka. Dhuguma jala wallee nama meeqatu dhugoo naamma tasaam Dr. Mariimiin tun kijibdu nama guddoodhaan. Tulluu baalellee arge jedhe kuno. Mee FB jawaajar seenisi. FB jawaar namni tuutuun arguu hin dandeettu. Kunoo kenniin kana malee namoota kaayyuu Alam gadhiisa kalleessaa malee biyyatti addaa bahee yuugaratti fayyadamu. Ati FB akkam fayyadamtu? Sadiin booda si bira gaasi sa'a sadiin booda si bira. Ati tiiktookii malee FB fayyadamuun beektu? FB fayyadamu wanta. Facebookin raayitii qaba. Wanti inni kaadhan maxxansa inni har'a maxxansa inni reef maxxansa baasuun Raayitii qaba Facebookin jaaminda irraa kafaltaa. La. Maas jallu fuudhee warra jaaminda irraa kafalu malee biran ga'u sa'a sadi malee sin biran ga'u. Ishi amma sun surra kon qabu amma furmaanni maa inni ishi wanna taradhiisa furmaanni ani argine Maanni amma suudiin fa'aa dubbisanii nama biraa dhiise attama warra Oromoon dhaqee dubbisaa haa ajjeefamu dhaqee fida boolii barri isii keessa barbaade. ati fayyaan qabdu ati akkamitti yaaddaan takkaa nama argaan beeku godhisi dhiigaa walumaata minuun keessa oti maataate yaade akka yuutitti maqaa kan kee nutti himeeshi maqaa kee ka dhugaa maqaan kee ka dhugaa maal jedhee gaddisa maal jedhee durbii biraallee jirti si taate hin beekuan. Yaa rabbii kiyya walaa garan miskiina isii wadama takka waa'ee kanarraan beektu laali FB maadha maxxanfamee baasuu hin dandeenye seenaa tana waa balleessee gadi gibee maxxanfamee Mariam ture na gagaa jedhi fatiin ani maal balleesse anka jedhu maal balleesse jireenyi
أنا اللي كأني ما سنجول النبرة جرتان سي وسيفو فيسبوك جوار جرا قال مي Ijoolleen si bira daraaruun. سي ما تنسينا نكسر تمنا ما دي قرما كسر لو كتاك يرنا ما تنسينا لا سوكاني دكتور مريم من كتير Ijoolleen mana kee keessa jirtu guutuun isii feesbuukii orjinaala hin qabu. Feesbuukii isaa himnattee qabdi. لا أنا مسعودي جرو جران وقاسة قال صوت ترين قال لين والله الشمس ما تصل الجوار محمد مجاور لو سن بتصني أما ما تنسي يعني بس أما ما تنسي تقول أما ما تنسي يعني أما Kota populin ki goda fi me aga su ma fu populin ki goda fi لا أما ما أتيلين أرجع جوارتنا أتيلين أرجع سيف كوت سين مسين أرجع أتيل كوت ummata populin ki goda fi taaf goda fi sinu deemafti aguma saniifu aguma deemtuufu taaf fi populin ki le goda إيه ديم سين ما فيان كبدن يا سنة ما فيان شانا duula deemta lubbu wali qabanii duula ofaaran jedhan maafiyaa ما البلد سدول نوفانا Maali balleessin gisee ilmaan Oromoo dhiiga dhuisiftu sanoo maali? Qabeenya wayii qabdu seetem. سعودي أتكلم عن توازي لا لا توازي فمانك وأركض نازيني ما jira. Ati harka dhiigaa qabdi. أرك والله نما تذكر كديك إنما قبلين بيكو ديك دي سيتي Ndee walii galtee nyaattu sanoo. أمتك كاينيان فانا Nama biratti qalan. Nama لكن نبرن كلي واتك كايجان لكن نما تذكرنا نبرن كلي Jawweetti intalee addaan baasa malee akka nama dubartii dhufuun qabdee baaf hin godhu. Sirra gaheera. Daqiiqaa 30 garuu gadhiifamti. باري لا بفقد أنجن جوين نما هي أما ما تنفهم Ijoolleen mana keetii feesbuukiin bilbiloo isaa fayyadamu. Aktiivii feesbuukiin qabdu. Foolaadha ijoolleen mana keetii foolaa. بس إنه أنت كذا فيسبوك كسلا هذا فاس Feesbuukiin ijoolleen mana keetii qabdu foolaadha aktiivii miti. Bani gadi mee feesbuukii keedha ki bani gadi gubbarra dhaqi asbas as qabdi. ummata populin ki goda fi kaamee micatti taaf illee goda siinuu deemaarte agamiif taaf gochuu diddan Adeem buleetti kennallee taatu adeemtu namni ilmaan Oromoo dhiiga dhugu. هذه سعودي أترم مالين الرقم نتي من الرقم تقول تسوي وسواس بكشني سير إن شاء الله Nama sabsa seeratti fuudhaan poolisii dhasee tajaajilatti dhufuuf hin dhufu. لا أنا جون لنا ما تكندي تساعد كم ما داتي كم يادات يا سياد يا دي بل سيكزو واجد Kuma bareedaa yaadu. Seenaa في أنا وجدت جلا seenaa gowwaa ijoollee sii taphatti jedhate. ما جت دكتور أسو Ijoollee sii taphatti jedhe gowwaa. Tuktuk irraa nama waraggatte malee maatti beektaa feesbuukii. Si sabdii ijoollee جلسي كنا سعودي والله نجرو كنا يلا ديمك هذا Feesbuukiin سوكا keessi tokkoffaa orjinaala miti. Meessa qaba. Maal si beek? seenaa ijoollee busuudii si taphataa'us jedhe gowwaa. Jaddisi midhaan si taphataara. إيش دكتور مريم ما سبني أنا سأنا من يبر Ijoollee soban ijoolleen sitti si iyyisiisuuf akka kuullee Yusuf jedhisi. لا بر والله لازم سينا أنت كان ويتين والله